Akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota keenya gabaasaalee keenya arraatiin isinitti himaa durarratti immoo matootiin isin dhageessisa. Dhaabbileen seeraan ala maallaqa hawaalaa daddabarsan irratti tarkaanfii cimaatu fudhatamaa jahan Dr. Iyyoob Takkallinyi. Itoophiyaa fi Ameerikaan tumsa diinagdee isaanii cimsuudhaaf mari'atan. Baaburri dirree dhawaa irraa gara dawwallee deemaa jiru garagaluun lubbuu nama 10 olii kan dabarse yoo ta'u qabeenyinis barbadaa'e. Ministeerri geejjibaa fi loojistikii Itoophiyaa tajaajila loojistikii sadarkaa idilaa addunyaa eeggatee akka qabaatuuf sirna baaburaa ammayyaa'aa dhugoomsuun barbaachisaadha jahan. Dhaabbanni qorichaa fi baayooteknoolojii Jarman Baayer Itoophiyaatti damee oomisha qorichaa irratti bobba'uu fedhii akka qabu ministeerri maallaqaa Itoophiyaa beeksise. Sagantaan ijaarsa maddisiisaa humna niwukilaraa hariiroo Itiyoo-Raashiyaa gara boqonnaa haaraatti ceesisaa jahame. Kanneen matootii gabaasa keenya arraatii amma bal'ina isaattiin isin dabarsaa hanga xumuraatti na waliin turaa jecha an ammoo Rastam Mahmad. Baaburri dirree dhawaa irraa gara dawwallee deemaa jiru garagaluun lubbuun nama 10 ol kan dabre yoo ta'u qabeenyis barbadaa'e. Jibuutii irraa ka'uun gara dirree dhawaa meeshaalee garaagaraa fe'uudhaan imalaa kan ture baaburri lafoo dirree dhawaa dawwallee furgoon adda cituun lubbuu namaatii fi qabeenya irraa miidhaan gahe. Balaa magaalaa Shinniileetti dhaqqabe kanaanis konkolaachisaa dabalatee namoonni 14 lubbuun isaanii kan dabre hoggaa ta'u namoonni 29 madaa'uu odeeffannoon bulchiinsa aanaa Shinniilee irraa argame ni mul'isa. Dhaabbilee seeraan ala maallaqaa hawaalaa daddabarsan irratti tarkaanfii cimaatu fudhatamaa jahan Dr. Iyyoob Takkallinyi. Bulchaan baankii biyyaalessa Itoophiyaa Dr. Iyyoob Takkallinyi mootummaan dhaabbilee seeraan ala maallaqaa hawaalaa daddabarsan irratti tarkaanfii cimaa fudhataa jahan. Baankichi dhaabbilee hawaalaa biyyoota alaa jiranii fi baankota daldalaa waliin haala tumsaan hojjechuun danda'amuu fi tarkaanfiiwwan seera qabeessaa fudhatamuu danda'an irratti mari'ate. Dr. Iyyoob maricha ilaalchisuun ibsa kennaniin dhaabbileen maallaqaa hawaalaa daddabarsan karaa seera qabeessaan akka hojjetanii fi deeggarsa mootummaan taasisuu danda'u irratti mari'achuu himan. Itti fufuunis dhaabbileen tokko tokko waamicha mootummaan dhaabbilee maallaqa hawaalaa daddabarsan hundi seera qabeessa akka ta'aniif dhiyeesse osoo hin fudhatin kan hafan jiraachuu hime. Baankiin biyyaalessaa dhaabbilee kanneen irratti tarkaanfii qorannoo irratti hundaa'ee akka fudhatus yaadachiisan. Akka biyyatti qabeenyi sharafa alaa jiraachuu kaasanii baankiin biyyaalessaa haala amansiisaa ta'een qabeenya kana dhiyeessaa jiraachuu ibsan. Ministeerri geejjibaa fi loojistikii Itoophiyaa tajaajila loojistikii sadarkaa idila addunyaa eeggatee akka qabaatuuf sirna baaburaa ammayyaa'aa dhugoomsuun barbaachisaadha jahan. Yaa'ii biizinasii baaburaa fi investimentii biyyoolessaa koorporeeshinii daandii baaburaa Itoophiyaan qophaa'ee gaggeeffamaa jira. Ministeerri deettan ministeera geejjibaa fi loojistikii Dheengee Boruu wayita kana loojistikiin biyyaa gara fuulduraatti tarkaanfachiisuuf diinagdee waaraa ijaaruuf bu'uuraa jahan. Baaburri baasii kan qusatu qofa osoo hin taane industiriiwwan walitti hidhuun dandeettii isaanii guddisuuf gahee qabaachuu kaasanii Itoophiyaan tajaajila loojistikii sadarkaa idila addunyaa eeggatee akka qabaatuuf sirna baaburaa ammayyaa'aa dhugoomsuun barbaachisaa ta'uu hubachiisan. Abbootiin qabeenyaa damee kanarratti akka bobba'aniif haalli mijataan uumamuus ibsan. Hojii raawwachiisaa olaanaan koorporeeshinii daandii baabura Itoophiyaa Injiinar Hilliinaa Balaachoo gama isaaniin damicha guddisuuf hojiileen bu'uuraalee misoomaa sadarkaa idila addunyaa eeggatan guutuuf hojjetamaa jiraachuu eeran. Sadarkaa biyyaalessaatti bu'uuraalee misooma baaburaa industiriiwwan walitti fidan ijaaruun barbaachisaa ta'uus ibsan.
Sagantaan ijaarsa maddisiisaa humna niwukilaraa hariiroo Itiyoo-Raashiyaa gara boqonnaa haaraatti ceesisa. Ministeera dhimma alaa Dr. Gideon Ximootiyoos Itoophiyaatti maddisiisaa humna niwukilaraa ijaaruuf waliigalteen dhaabbata Gisii Roosaat waliin mallatteeffamee hariiroo Itiyoo-Raashiyaa gara boqonnaa haaraatti ceesisaa jahan. Raashiyaatti daawwannaa hojiirra kan jiran Dr. Gideon Ximootiyoos gita isaanii Raashiyaa Sargee Laavrov waliin erga mari'ataniin booda ibsa waloo kennan. Dr. Gideon Ximootiyoos ibsichaan akka jaanitti Itoophiyaa fi Raashiyaan hariiroo cimaa qabu Itoophiyaatti maddisiisa humna niwukilaraa ijaaruuf waliigalteen gara ijaarsaatti galuuf dandeessisuu Gisii Roosaat waliin mallattaa'eeraa jahan. Waliigalteen kun hariiroo biyyoota lamaanii gara boqonnaa haaraatti ceesisuus eeran. Ministeerri muummee Dr. Abiyyi Ahmad daawwannaa dhiyeenyaa Mooskootti taasisaniin pirezidaantii Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin waliin mari'achuu yaadachiisanii marichi hariiroo yeroo dheeraa biyyoota lamaanii kan cimse ta'us dubbatan. Ministeerri dhimma alaa Raashiyaa Sargee Laavrov gama isaaniin dhimmoota hariiroo biyyoota lamaanii irratti mari'achuu ibsuun daawwannaan Dr. Gideon Ximootiyoos taasisan hariiroo biyyoota lamaanii kan jabeessu ta'us kaasan. Tumsa gamlamee fi damee hedduu irratti qaban kan cimsu ta'us mirkaneessan. Dhaabbanni qorichaa fi baayooteknooloojii Jarman Baayern Itoophiyaatti damee oomisha qorichaa irratti bobba'uuf fedhii akka qabu ministeerri maallaqa Itoophiyaa beeksise. Dhaabbatichi kana kan beeksise walgahii waggaa fandii maallaqaa idila addunyaa fi baankii addunyaa Waashingitan DC'tti gaggeeffame cinatti marii ministeera maallaqaa Ahmad Shidee hojii gaggeessaa olaanaa Baayern Bill Anderson waliin taasise irratti ta'uun himame. Mariin kun damee qorichaa Itoophiyaa saffisaan guddachaa jiru irratti carraawwan investimentii fi filannoowwan tumsaa irratti kan xiyyeeffate ta'uu ministeerri maallaqaa fuula miidiyaa hawaasummaa isaa irratti beeksise. Ministeerri maallaqaa Ahmad Shideen dhaabbilee idila addunyaa oomishaa fi raabsaa qorichaa dabalatee dameelee gurguddoo adda addaatti bobba'aniif haala investimentii mijataa uumuuf mootummaan ciminaan hojjechaa jiraachuus dubbate. Sababoota gurguddoo Itoophiyaa giddugala oomishaa fi raabsaa qorichaa taasisan kan ibse yoo ta'u, isaanis loojistikii fi iddoo tarsiimawaadhaa jahan. Daandiin qilleensa Itoophiyaa giddugala neetwoorkii kaargoo bal'aa fi waajjira muummee giddugala to'annoo fi ittisa dhukkuboota Afrikaa ta'uu hubachiisan. Hojii gaggeessan olaanaan Baayern Bill Anderson gama isaaniitiin mul'ata mootummaa Itoophiyaa jajuun dhaabbata isaanii Itoophiyaa waliin tumsa hojjechuuf qophii ta'uu ibsan. Dhaabbanni qorichaa guddichi Jarman Baayern carraaqqii Itoophiyaan oomishawwan qorichaa bu'uura babal'isuuf taasisaa jiru deeggaruu fi dameelee faarmaasii cimsuuf carraawwan investimentii ilaaluuf fedhii akka qabus dubbate. Itoophiyaa fi Ameerikaan tumsa dinagdee isaanii cimsuudhaaf mari'atan. Ministeera maallaqaa obbo Ahmad Shideen hooggantoota olaanoo ministeera maallaqaa Ameerikaa waliin haala tumsa dinagdee biyyoota lamaanii cimsuun danda'amu irratti mari'atan. Marii walga'ii waggaa baankii addunyaa fi dhaabbata maallaqaa idila addunyaa cinatti gaggeeffame kanaan qaamoleen lameen dhimmoota waloo biyyoota lamaanii irratti mari'achuun isaanii himame. Itti fufuunis Ahmad Shideen mootummaan sirna bulchiinsaa cimsuu fi naannawa daldalaa fi investimentii fooyyessuuf kutannoo qabaachuus eeran. Hooggantoonni olaanoon mana qopheessaa Ameerikaa gama isaaniin bu'aalee fooyya'insa dinagdee Itoophiyaan argaman dinqisiifachuun Ameerikaan dhaabbilee maallaqaa idila addunyaa waliin ta'uun akkasumas hirmaannaa damee dhuunfaa guddisuun ce'umsa dinagdee kana deeggaruuf kutannoo qabaachuus mirkaneesse. Qaamoleen lameen mariiwwan akka kanaa itti fufsiisuun dameewwan dinagdee dursi kennamuuf cimsuuf akkasumas misooma waaraa mirkaneessuuf walitti dhiyeenyaan hojjechuu akka qaban irratti waliigaluun gabaafame. Eegan kabajamtoota hordoftoota keenya sagantaan gabaasaalee keenya irraa kanaan goolabama. Oduuwwan waqtaawaa biyya keessaa fi alaa hunda argachuuf miidiyaa keessan Oromoo Voice Media gara fuula Facebookaatiin follow, like, share godhuun YouTubii keenya subscribe godhuun maatii ta'aa isiniin jechaa sagantaa biroon hanga wal agarrutti nagaan nuuf tura.